Ibsaa yaadne Humanjo. maal jechuudha? Yaadiin jira jechuun barbaadee ta'a. Yaa osoo jecha addaatiin ibsaa kan ka'e ibsisin jedhan maal jetti ibsattanii bareeddu kun? Jecha addaatiin ibsaa waan takkaan Gizee ibsaa beekaa. gana yookaan uuma. Noo gaafii kan irra deebi'uutti si gaafadhu waan biraatiif miti har'aadha dammoo maaliif duraan jechuun telefoonaa waliin haasoftanii akka qaamaa wal argitanii jettan wantoonni jijjiiraman hedduutu jira. Kanaaf ni ibsaa kan ka'e waan jecha takkaan ibsadhu sin jedhan maal jettee ibsatta? Waa hunda koo. Ah. Ni Akkam maaluma sabdaachuu dhaggeeffachuu. waa hunda kun. Ni maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Ni maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Yoo naarra qabaadhes fuularraa na beekaa. Yoo naarra qabaadhes ilillii naa fida. Yoo naarra qabaadhes na bashannansiisa. Mee maaluma dhabee daraadhaa namni qabu jaartii noon haara qabaadhes fuularraa na beekti kumayyee naan jedhaa maqaanatti baafti Gam dubar. algaarra soo jiru marqanaa marqeeti mee maaluma dhabee namni jaartii qabulle akkasuma saniif bar jaartii marqanaa marqitu wanti barbaadu saniif sin jaara bar kanaaf namni jaartii qabu namni jaarsa qabullee hundi isaatu gammachuu qabaa jedhan. Nu garuu wanti ani garuu abaarsa qabaachuu. Yaa Rabbi yaa Allah tinaa godhi. Jaartiin tiyya dammoo umurii si guddoo haa taatu yaa Rabbi yaa Allah waggaa 35 ol taatu yaa Rabbi yaa Allah tinaa kenn. Yaa Rabbi kee tinaa kenn. Yaa Rabbi kee jaartiin gurguddootu natti tola. Yaa Rabbi kee jaartiin gurguddaa tinaa kenn. Yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi namatti hin callisne. Yaa Rabbi marattee filattee lafa keettee addanaa keettee jirtu. Yaa Rabbi yaa Allah natti hin callisne. Jaartii guddoo barbaada. Yaa Rabbi kee ati jaartii guddoo naqqabe. Yaa Rabbi yaa Allah ati naqqabe. Natti hin callisne yaa Rabbi kee. Ijoollee xixiqqoo ijoollee xixiqqoo waggaa 20 ila 19 irraa haga 34 yaa Rabbii kee ija isaanii narraa qabille yaa Rabbii kee ijji isaanii haa baddachumatti yaa Rabbii kee akka lammata safara kee manuma kiyyaayyuu yaa Rabbii kee ofumaa isaaniiti argaa kiyya haa jibban isaan argama kiyya haa jibban argama kiyya haa jibban akkuma isaan argaa kiyya jibban naa godhi yaa Rabbi yaa Allah waggaa 19 haga 34 yaa Rabbii kee faanti isaanii haa baddu. Ani ajaa isaanitti haa ta'u, qiraa isaanitti haa ta'u, anudaan isaanitti haa ta'u. Yaa Rabbii kee funyaa ana qabachiisi yaa Rabbii kee. Faanti isaanii haa badu safara kee hin geessisi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbii kee si kadhadhe. Yaa Rabbii kee qalbii mitii kun dhugama. Kun dhugama. Ani duruma isaan haa balleessu. Yaa Rabbi yaa bakka booda si deemaa dhiifamu. Deemtee obboleessa miira keessa jirtaa maal taate nagaami? Amma keessaa baheeraa barsi wajjin haasoo bari amma booda si deemaa jedhanii Umrii rabbi. digdamii wayii onneetees caccabsee fakkaatti. Onni tiyya cabsoo sun taane gaafii hedduu nama gaafatti. Mana amma fakkeenya yoo ilala Habashaa bira illee godhatte waa jette beektaa? Min haala lama ምን አለ min haala siin jette minni eege isaan haa jettu mala abbaa isaaniiti. Teelleen bira illee ታቡተማ ማል godhatte ጎትሬ ታቡተማ ረቢ teelleen bira godhatte jette laal teelleen bira illee godhatte jette waan jette beektaa? Boo kun qotiyyoo homaan qabu akkanumaan dhufee mataa marsa jaartii nyaataa ta'a jedhee nama gaafata jetti. Guguldoon waggaa 35 ol yeni abbaat yeni kumaan iraasu kumaayyee kumeeks kumitti kumaayyee ማሊፍ ማሊፍ አከስኒ ቤታ ሳቆላምጡኝ ራሱ ወይስ ቁጭ ብዬ ነው ማስረዳሽ? ሳቆላምጡኝ ራሱ ወይኔ ላጭ መላጭ ሆንኩ። እሱ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ቤታ ዱበርቲን አከሲቲ ጉዶ ወንተ አከስ ኩምዬ ኩምክሳ ምናምን ሀስኝቱ ጀስት ጅሬኝ ሲ ጉቱ ፊጠቴ ዱፍቴ ካሲ ብራ ማል ጎትሬ አከም ሲንጀን Haadha faatee fuudha haati faatee waggaa 35 miti bara waggaa 25 ja'a hin guunne jirsanu daa'ima bara haati faatee qaamatu furdoodha malee. warri miidiyaa hungaru nama ajabda namni bakka umrii waggaa 40 enaan haaluma faaxee amtan isinoo umriin keessan meeqa haadha faaxee amtan akka haadha faaxee Haati faatee daa'ima bara. ooyme gaafa haati isii dhalchitu akka waan iddirii dhaabbattanii haadha isii maddii beeytanii umrii isii gisee waan takka jan haadha faaxee hin jeenaa jala deemtanii. Yaa an jaartii akka haadha faatee hin barbaadu. Haati faatee mana tumte manatti.
hinaaffaa qabdi hinaaffaa guddoo. Haati baate hinaaffaa miti akka nama kintaarootti eegee bayite gadi teetteetu mana keessa waan na waliin haasoftu hin beeku. Kuni sharmuuxaan naan jiraa nama amtiisu laa balbalarraa. Sharmuuxichi jedhaa ta'achi balbalarraa waan naa dhabsitu naaf fakkaata. Haati baatee biddana qabda akka haadha faatee daawwamina. Maaliif? Haati baatee bareedduudha. Hinaaftuudha akka malee. Hinaafti malee fayyaalettidha garaa isii keessi. Garuu si jaalannaan hinaaffaa isii ganamarra malaaxaa hima mana isiiti. Uduu ila na gurguddaa jechuudha. Kanaaf takka haadha faatee osoo hin taane amma namni ilaalaal. Gurguddoo wanti filadhe jiraan dheedeetti lafarra akka na uumee jedhe bara. Okkoo bara gebaru kan si murteessu kan sirraa fuudhu kan si jiraachisu isa qofa kanan beektu. Nyaa. Haa Kanaaf jaartii ilaalaal jaartii an si uumeera jaartii soqadhu dheedeetti kan lafarra na uume. Soqadhee dha. ittiin isa bakka ifii fuudhaa dhadhoyti. Wallaan dhufti garuu. Maaliif hin dhufne ittiin dhufti wallaan? Dadhabe balbala laala yeroo hundaa gadi gadi balbaluma laala jirtu. Hin dadhabe. Nama wal qabatee deemu arga yeroo hundaa maakii koo. Isin amma kun sooshaal miidiyaarra yoo akka keessattuu isin yuutuubii dhiisuu qabdan. Tiktaakii yoo hin dalaguu dhiisuu qabdan. Indee nu akkana gubannee mana keessa dhumannaa hin callisnee sin ilaalaa akkam na dhagamaan. Maal jechuudha? Anya ብዙ ጊዜ እንዶቹ ስናይ እኮ እኔ ጮጋሬ ይቃጠላል እኮ አብዳለሁ እኮ ኢንሶባ አረን ሶበን አንጀራን አረብ ጀዳ ኤሳ ፉደ ሜ አንጃርቴ ኤሳ ፉደ ሜ ማልወቱ ነራበ ሜ ጃርቴ እንተለ ዳቢያን nama dalagaa bule yaadanii akka namni dalagaa bule dalagaa biraa akka hin dalagne guyyaa guyyaa sirrii yaadanii fi kanaaf jechuudha yeroo baay'ee maana yeroo amma nama guddaa sanii wajjin jiraadhee kumaayyee kumaachi እንዲህ ይህ እኮ ዛሬ ተጎድቷል ጠዋት ላይ ገንፎ ነው እንዲህ ሱኩሚ ኢሳስ ሱኩማ ነው ከአዳቲ በርማኪ ከአዳ ይላል ኢላ አከረ ብሊቲ አደባተን ኩደ ለማባቲን ብሊቲ ልኩ አከሲ አደባተኒ አደደከካ ጉጉርዶ ነው የበድት እኮ ነው ሲያረብሲቲ ለባቴ ብዬ ኛደት ደሚና ያቺ ሰኘት ነኛታ ቡልቴ ካቴ ብዬ አኛቱ ሳ yaa obboleessa bakka rabbi sitti haa qabu daakaat feetu. አሜን yoo argite itti akkababii keessa jiraatteetti garuu jaartiin gurguddoollee taataan fokkattuun barbaadu tabareetu barbaadu fokkattuu akkanatti dhumu kanaaf du'aayi naa godhatillee du'aayi naa godha hundi keessanuu maakii Naa maali jirtanii taa'utu jira. isa ayyaanne Homaan jiru. maal jechuudha Yaadiin jira jechuun barbaade ta'a. yaa osoo